laftana dache laftana dache jirru sirranya na dununuma nyata jirru sirranya na laftana dache dununuma nyata katalla galaben garanko nabo ani gotan nabin guyyaan irraa guyyaa dukkanaa fi guyyaa uummata Oromoof jaallattoota aartistii Sooraa Abdataatti dukkanaa jirudha. Egaa gaddi kuni gadda maatii isaatti galatu hin taane gadda aartistii Sooraa maatii isaatti qofa galatu hin taane gadda uummata Oromoo fi akkasumallee jaallattoota koomeedii isaatti gale hundumaati. Guyyaan kun guyyaa gaddaadha akkasumallee uummata Oromoodhaa fi obboleessi keenya Sooraa Abdataa imala karaa dheeraa karoorfatee deemsa gabaabduudha kan inni deeme. Egaa guyyaa irraa obboleessa keenya dhabnee jirra. Kanuma irratti hundaa'uudhaan nagaa isin gaafachuu hin dagannee jirra jirtuu hordoftootaaf jaallattoota Oromoo miidiyaa. Qophiin keenya guyyaa irraa waa'ee du'a aartistii Sooraa Abdataa fi akkasumallee aartistoota keenya yeroo ammaa kanatti magaalaa Finfinnee keessatti gatii gurguddaa madda lubbuutti isaan geessu kaffalanii jiraachaa jiran irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Saganticha qopheessee kan isin biraan ga'u Kanariyaan Magarsaa akkasumas ogeessi teknikaa keenya Abdullahi Guyyoo wajjin ta'uudhaan qophii keenya irraa kan isin biraan geenyu ta'a. Amma xumura qophichaatti nu wajjin turan afeerraa keenya. Tole egaa gara qophii keenya guyyaa irratti gaafa deebinu Kanariyaan gadda baay'ee uummata Oromoo fi akkasumallee jaallattoota aartistii Sooraa Abdataa mufachiisedha. Uummanni Oromoo bakka jiru hundaatti mufatee jira. Aartistiin kun egaa ola deemaadha. Reefuu qacalee bifa koomeediidhaan mul'ata guddaa qabatee reefuu lafa walkaa jiru bakka kan hundaatti citee sana qofallee mini waan si ajaa'ibes torban gara ji'oota kana keessatti aartistoota Oromoo fi jaallattoota aartistoota Oromoo namoota bara 90moota keessa gama aartiitti dhufanii afaan Oromootiin aartii guddisuudhaaf hojjetanii aartistii kan akka Muluunee Tufaafaa, Maammed Abdoofaallee ji'a kana keessa aartistii 3 Sooraa Abdataa wajjin du'aan magaalaa Finfinnee keessatti dhabnee jirra. Aartistiin Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti guyyaa guyyaan akkasitti gatii kaffalee jiraachaa jira. Akkuma beekamu akkuma tikaasaa turte ijoolleen keenya qaqqaaliini quuqama saba keessa rakkoo saba keessa jiru yookaan immoo waan uummati Oromoo itti tureef itti jiru bifa aartiidhaan ta'uudhaan gara sagalee ta'uudhaan yookaan immoo aartii kana fayyadamuudhaan hojii gurguddaa kan hojjetanii kan uummanni ijarra kaatee jiru kan abdii boriiti ta'an jedhanii eegamanii baay'een isaanii utuu fagoon deemin kan isaan hudhaatti citaa jiranii. Uummanni keenya egaa uummanni Oromoo aarsaa guddaadha kan inni kaffalaa jiru akkuma sabaatti gadda walirraan cinneedha kan inni keessummeessaa jiru. Kun yeroodhaa gara yerootti egaa kan hir'ate utuu hin taane kan dabalaa jirudha. Amma kan irratti dubbannu egaa kanuma ilaalchisuudhaan aartistoonni keenya darbanii akkamittidha kan isaan darbanii warra amma jiran immoo akkamittidha kan isaan tiriit ta'uu qabanii waa'ee kaleessaa fi har'aa fi gara boriitti immoo maal gochuu akka qabanii uummatni Oromoo irraa maaltu eegama aartistoota keenya irraa maaltu eegama jenneeti kan irratti dubbannu meegaa har'a waa'ee Sooraa aartistii jaallatamaa ola deemaa mucaakichuudha jechuu dandeenya. Komeediyaan Sooraa irratti waan qopheeffattee dhufte irratti dubbannee gara sagantaa keenyaatti fufna. Egaa amma akkuma jalqabus ni kaasuudhaaf yaade gaddi ani akka kootti baay'ee gaddee jira baay'ee natti dhaga'amee jira. Maaliif mucaan kun mucaa ola deemaa borii mul'ataa fi karoora guddaa qabudha. Egaa mucaan kun du'a akka tasaatiin sababa hin beekamneedhaan hoteela keessatti naannoo Jamootidha kan lubbuun isaa darbee sa'aatii 5 keessa halkan sa'aatii 5 keessadha kan mucaan kun du'e garuu reeffi isaa sa'aatii 7tti kan inni Jamoo hoteela sana keessaa fuudhameeti gara qorannoo qaalota hospitaalii deeme. Sana booda ganama gaafa ijoolleen waan kana adda baafachuudhaaf dubbiin kun sa'aatii 5 keessadha kan gama sooshaal miidiyaa irratti ol ba'ee kan dubbatamu eegalee
Gaafa ganama ijoollee waan kana adda baasuudhaaf illee gama hoteela sanaa gaafa deemanii hoteelli sun hojii hojjechuu jira. Akka waan lubbuun tokko balbala sanatti hin bannee yookiin immoo akka waan makiinaa wayisaree balbala sanatti rukunneetti hoteelli suni hojii idilee isaatti deebi'eetti ganama hojii isa hojjechaa jira. Gaafa namoonni tokko akkuma gama soshaalii fi gubbaarratti argine irratti jechuudha. Waan kana adda baasuudhaa fi waan hoteela kana keessa turellee maaltu ture jedhanii gaafa gaafatan akka waan tokko hin turreetti kan hojii hojjechaa ture. Garuu reeffadha. Reeffa ilmoo namaati. Reeffa dargaggoo ol deema kan hoteela sana keessaa ba'ee egaa amma ammaatti qorannoon godhamee wanti taa'ame tokko hin jiru. Hoteelli sun akkuma hojiitti dhufeetti jira. Reeffa mana sana keessaa ba'ee kunoo mucaan amma gara biyyaatti illee galee reeffi isaa awwaalamee jira. Kana caalaa wanti nama gaddisiisu jiru. Duutee kaatee ergati duute booda immoo fiilmii sirratti dalagu. Biyya seerri jira jedhame keessatti biyya seerri ittiin bulmaataa jirame jedhame keessatti akka kanatti ergati duute booda namni tokko sababa akkasii du'e kana rakkoo akkasii irratti argame tun jedheen akkasumatti reeffa keessatti itti daawwata. Wanti ajaa'ibu ergi komeediyaan Sooraan du'ee booddee jechoota dhaga'amanii karaa garaa garaa fudhannee shaaworii keessattidha kan inni du'ee. Yookaan immoo shaaworii fudhachaa jiruuti kan inni du'edhanii jechoota akkas akkasiiti. Namni akkuma beekamu mucaan yeroo sa'aatii muraasa dura sooshaal miidiyaa fayyadamaa ture. Tiiktookii isaa irratti bifa gammachuudhaan kan inni tiiktookii hojjechaa ture. Sa'aatii 20 kan hin guunne dura utuu rakkoo tokkollee kan hin qabaanne nama nagaa ture. Rakkoo fayyummaa kamiyyuu kan shakkamu hin turre. Garuu haasaan tokko tokko akka lubbuu uummata keenya yookaan lubbuu dargaggoota ol adeemaa keenya durii akka barbaadan waan godhanii fi inni kaleessa du'e inni kaleessa wareegame illee amma ammaatti isa wareegame yookaan immoo isa lubbuun isaa darbee dhugaan isaa biraan ga'amne akkamitti akka du'e maaliif akka du'e kan jedhamu biraan ga'amne ammas irratti dabalanii Sooraan egaa akkamitti akka inni du'e amma ammaatti illee qoratamaa jira. Garuu haasaan tokko tokko sooshaal miidiyaa kanarraa kan dubbatanii utuu shaaworii fudhachaa jiruuti kan inni du'e kan jedhanii. Egaa poolisiin magaalaa Finfinnee maalitti jira? Mucaan kun nama waamameeti kan inni achi dhaqe jedhama. Eenyutu waamee? Maaliif waamame? Sa'aatii meeqatti waamame? Walitti dhufeenya eenyu wajjin qaba kan jedhamullee qoratamuu qaba. Maaliif sooshaal miidiyaa garaa garaatiin teelegiraamiin isaa qoratamuu qaba. Messengerii isaa qoratamuu qaba. Akkasumas immoo silkiin haasaa ture bilbila isaa illee qoratamee akka salphaatti illee bira gahamuu hin danda'ama jenneeti kan yaadnu. Kana qofa osoo hin taane akkuma jalqaba kaasteetti mucaan kun mana siree keessaa shaaworii keessatti kufee du'e yoo ta'e fakkeenyaaf karaa irratti yoo makiinaan tokko rukute amma qaamni tiraafikii dhufee bakka sana safareeti waan jiru erga adda baasee booda makiinaan sun lafa sana kaati. Garuu mucaan kun mana shaaworii keessatti kufee yaadu. Hoteelli suni yeroo suma sanatti akka waan ilmoon namaa tokko mana sana keessaa hin baanettidha kan inni hojii idilee isaatiitti deebi'ee hojii hojjechuutti dhufee jechuudha. Kana dugda maaltu jira? Shira kamii jira? Mucaan sun akkuma kaastee gara hoteela sanaatti bilbilameetti kan inni waamame gara sa'aatii 2 keessadha. Egaa akkuma artistii Kumsaanii gara feesbuukii isaarratti galgala ol ba'ee dubbataa turetti jechaadha. Erga sana achitti waamame booda taateen kun kan inni ta'e kana qofallee miti kan inni mucaan hiriyoota isaatitti kan inni hime akka doorsifamaallee ture na doorsisaa jiru bilbilanii na doorsisaa jiru si ajjeesna naan jedhanii illee jedhee hiriyoota isaatitti himeera. Egaa hiriyootni isaallee egaa sodaa ofii isaaniif qabaachuu danda'u. Namni gadi ba'ee mucaa kana utuu lubbuudhaan jiru dubbatee jiru tarii silaa uummanni Oromooillee mucaa kana akka garii ta'uu danda'a eeguu danda'a waan jedhullee dubbachuu dandeenya. Egaa guyyaa har'aa egaa walumaa galatti guyyaa gaddaadha ilmaan Oromoodhaa fi egaa mucaan kun amma yeroo ammaa kanatti reeffi isaallee gara godina Wallagga Lixaa Aanaa Jaarsoo ga'ee awwaalamee jira. Garuu amma qorannoo kaleessa taa'ame sanarratti wanti sanatu kana jedhamee ifa beeku jiru. Akkuma fuula feesbuukii sooshaal miidiyaa kan bitoo irratti yoo dhattee maxxansa ilaalteetta ta'e mucaan gaafa nuti seenne qorannoo sana adda baafachuudhaaf jennee gama dookterii wal seennee gaafa ilaallu addi isaarra boksiidhaan rukutamee jira.
gaafa nuti wayyaarraa baasnee ilaallu garuu karaa laphee isaatti opereeshinii ta'ee jira. Kun maal jennaa nutu opereeshinii godhee ilaaluudhaaf jennee kanaafii kanarra qorachuu dandeessan ilaaluu dandeessan jedhanii akka dhorkamanidha kan ijoolleen dubbataa jiranii. Akkasumallee namoota tokko qaamaan bilbilaan kan hin hordofne gaggaafanne mucaan kun buraayyuu keessa yeroo jiraachaa turetti na sodaachisanii na asfaraaranii na sodaachisaa jiru jedheellee buraayyuu irraa akka gara jamootti jijjiirrateedha kan inni quba qabnu. Waan baay'eedha wanti deddeebi'aa jiru taasisi waan beektuu jiraatetti daddabalee. Egaa artisti Oladeemaa Sooraa Dabalaa jechuuni nama aartiidhaaf uumamedha. Dhugaadhumatti shaakalaan otoo hin taane uumamumaan aartiin kan waamte yookaan immoo dandeettii aartiitiif kan uumamedha. Kan dandeettii aartii kan of keessaa qabudha. Egaa mucaan kun karoora akkamii qaba? Kaleessa maal hojjechaa ture? Maaliif immoo hudhaatti cite yookaan immoo maaliif dafanii carraa du'aa kana afeeran kan jedhamu? Agartee namoonni keenya gaafa nuyi arguu caalaa diina keenyatu cimna keenya arga. Uummanni keenya beekaasaa yookaan jabaasaa jabeeffachuu caalaa diinni keenya akka nuyi jabaa taane yookaan immoo bor dhiibbaa uumuu akka dandeenyu. Aartii Oromoo irratti taanaan, dhugaa saba kanaatti taanaan, haqa saba kanaatti taanaan dhiibbaa uumuu akka hin danda'u eenyu akka ta'e nu caalaa diina keenyaaf beekasii galeera. Kanaafiyyuu durseeti istiraatejik pilaaniidhaan kan isaanii hudhaatti kutuu barbaadan jechuudha. Maanni namoonni qarootaa, namoonni faayidaa uummata kanaaf buusuu danda'anii dhukkubsatanii namni du'an hin jiran. Dhugattee namoota balaa garaa garaatiin akkasitti ajjechaa namaatiin, harka namaatiin iddoo hin beeknetti, iddoo qaama hin beekamneen siigala du'anii reeffi isaanii. Kana duwwaa ammoo otoo hin taane gara dudduubaatti dhuunfaa artistoonni keenya kanaan dura lubbuudhaan irraa hafan dhahicha meeqarraa waraansa meeqarraa kan hafan illee baay'ee isaanii jiru. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaa fi aarsaa guddaa dhalli Oromoo akkas tattaafattu dhiibbaa uumuu dandeessu aarsaa isheen kaffalaa jirtu aarsaa tokko lama jennee himuu hin dandeenyedha. Kana gara fuulduraatti uummanni keenya maal gochuu akka qabu bal'inaan kan taasifnu ta'a. Artisti Sooraan egaa amma nu biraa deemeera. Kan nuyi jechuu qabnu dhugaasaa barbaaduudha. Tokkoof tokko irratti mucaan kun mucaa Oladeemaan kun akkamitti akka inni hudhaatti cite maaliif eessatti yeroo kamii akka ta'e dhugaasa haqa jiru lafa kaa'anii achiin booddee gara tarkaanfii seeraatti deemuudha. Waan si ajaa'ibsiifne gama kaleessa gaafa mucaan kun boqoteeru ganama gaafa ta'ee gama tiiktaak isaatti dhaqee ilaalu takkattaa'ituma 92 qaba ture mucaan kun jechaadha. Gaafa erga ni beeku booda guyyaa irraa yoo dhattee tiiktaak isaa ilaaltee takkattaa'ituma 120 qaba jechaadha. Uummanni Oromoo gaafa artistiin isaa lubbuudhaan jiru nama jaallatee nama kabar godhee fi nama gargaaree mucaan kun jooreetti kan inni jiraatu walii gad deemee jechaadha. Ittiin jiraachuufidha waan si ajaa'ibsiifne koomedii kana kan inni hojjetu jechaadha. Yoo ilaaltu immoo yoo hojjetee ta'e yuutuubii mataa isaatii illee qabu yuutuubii namaa irrattidha kan inni sheerii kan inni hojjetu jechaadha. Wanta inni ittiin hojjetu immoo artistii kumsaadha kan ispoonsira ta'ee fi kan of jalatti guddisaa jiru. Har'a garuu gaafa gama FB isaa hidhattee ilaaltee tiiktaakii isaa hidhattee ilaaltee hordoftoota hedduu qaba. Mucaan kun du'eera eenyuun hordofuudhaaf dhaqanii akka isaan fooloo godhanii waaqni haa beeku. Egaa walumaa gala waan jechuu barbaadu yoo jiraate guyyaa irraatti obboleessa keenya qabnee jirra. Boo'ichi iyyi utuun deebisatee artistoota hedduu deebisuu dandeenya. Artistii Gameessaa Caaluu Hundeessaa Fadeeffame utuu boo'ichi deebisateeti, utuu gaddiin deebisateeti. Kanaafiyyuu wanta amma nuti Oromoon maal gochuu qabasa jennu irratti yoo dubbanne Oromoon gaafa lubbuudhaan jiru artistiin isaa kabar gochuu. Fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee keessa olaalte artistiin Oromoo taaksii tasaafareetii uummata wajjin deema. Eegumsa tokko hin qabu. Waaqayyo eegeetti kan inni jiraatu malee namni eegumsa tokko hin qabu. Akkuma kaaste immoo nuti cimina artistoota keenyaan beeknu. Diinatu warra isaan ajjeesuuf isaan miidhuu barbaadantu cimina isaanii keessatti argeetuudhaa jechuudha. Fakkeenyaaf jalqabuma kaasnee yoo dubbanne artistiin ji'a 3 kan hin bulle artistii sabbataatti kan ajjeesanii
Kanaan dura immoo artistoota reebanii kaan lubbuudhaaf baqatee kaan waaqni lubbuusaa jalaa baasee kan akka Caalaa Bultumee fa'aa yoo laatte artistoota Oromoo qaroo Oromoo kan ta'anii fi akkasumallee Oromoodhaaf kan quuqama qabanidha. Diinni yeroo hundaa kan inni irratti xiyyeeffatee dhugaatti kutuu. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo artistii isaa kabaja gochuu qaba. Gaafa inni lubbuudhaan jiru fakkeenyaaf anumarraa yoon kaase ani gaafa Sooraan lubbuudhaan jiru mucaa kanaaf maalan godhe goonni fiilmii hojjetate yoonni koomeedii hojjetate ani koomeedii isaa kana laayii godhee fi jabaa diree sheerii godhee beekaa hin beeku. Anumtu ofirraa kaanee jalqaba ofumarraa kaanee jira. Artistiin Oromoo dandeettii qaba taanaan bor mul'ata guddaa qaba taanaan jajjabeessine yoo maallaqa rakkoo maallaqaa jirte Oromoon akka miliyoona 50 beeki miliyoona 50 olii miliyoona 50 olitti saba tilmaamamutu artistiin isaa karaarra akka hin taanetti du'e haati mucaa kana mucaan kobor nama naa ta'e kana gargaaraadha beeki kan isheen Wallaggaa gara magaalaa Finfinneetti argatte jechuudha. Fakkeenyaaf amma yeroo ammaa kanatti dargaggoonni magaalaa bakka dhalatanitti jiraachuun illee gaafa turfaatudha kan isaan gara magaalaa Finfinneetti dhufanii jiruu tokko hojjetanii jiraatan. Mucaan kun waan digirii qaba eebbifamee jira. Garuu sanaan jiraachuu waan hin dandeenyee fi ogummaa artuu waan qabuufidha gara artiitti kan inni dhufee. Yaa dhugaa dubbachuuf egaa qabxii baay'ee irratti dubbatteetta. Yoomii kaaseeti jennee fakkeenyaaf bara abbaalataa jechuun dhimma aartii Oromoo irratti nama tarkaanfii guddaa tarkaanfachiisee fi aartii Oromootiif illee lafee dugdaa nama ta'edha. Garuu yeroon beekamnetti hin du'e isaa dhageenye, du'a isaanii duwwaa dhageenye, maaliif akka inni du'e, dhukkuba maalii dhukkubsachaa ture, rakkoo isaatu hin hubatin gaafa sanaa kaasee artistii Daadhii Galaan fudhachuu dandeessaa. Aarsaa akkasiidhaan namaan kan inni du'e. Artistiin keenya jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa akkasidha. Diinaan kan inni wareegame. Warri irraa hafan immoo fakkeenyaaf Lij Yaareediin mucaan dhiyoo aartii afaan Oromootiin hojjechuu jalqabe. Dur waggoota dheeraa yeroo aartii afaan Amaariffaatiin hojjetu saba kan biraa wajjin gaafa walitti madaqee hojjetu guyyaa tokko mataa hin dhukkufanne. Guyyaa tokko namni uubaan tuqee hin jiru. Garuu ergi uummata kanatti madaqee michoomee hojii aartii afaan Oromootiin hojjechuutti ka'eeti si'a meeqa reebame, si'a meeqa doorsiisa irratti gaggeeffame, mirga bilisummaadhaan illee magaalaa Finfinnee keessa deddeebi'uu jiraachuu sarbameetu kan inni akka bosonuu lagaa birrannaa jiraatudha. Kana duwwaa otoo hin taane Caalaa Bultumee illee konkolaataa isaa keessatti yeroo tokko dhahamee reebame. Gatii guddaa kaffalaatti kan isaan jiranii kabbitoo fudhachuu dandeessaa. Kabbitoon aarsaa kabbitoo jechuun nama aartii Oromoo hojjechuun koomedii Oromoo hojjechuun beekamudha. Inni illee reebameera. Kanaaf egaa carraan ijoollee keenyaa sabni biraan magaalaa isaanii yookaan immoo iddoo biyya isaaniirraa gara magaalaa Finfinnee kan isaan dhufanii sooromuudhaa fi nama ta'uudhaa fi barachuudhaa fi guddachuudhaa fi kanaaf dhufu. Garuu artistoonni keenya kutaa biyyaatti gara magaalaa Finfinnee kan isaan dhufanii fi aarsaa lubbuu wareegama hin taane kaffaluufidha. Kaffalaa turaniis ammarraatti kaffalaa jiru jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Bakki magaalaan Finfinnee artistoota keenya Oromoodhaa fi artistoota jajjaboo qaqqaalidha. Akka bosona keessa jiraataniitti bibirrachaa iddoo jiraatan. Iddoo dhokannaa otoo hin taane iddootti gaadaman, iddootti lubbuu isaaniitiif illee boqonnaa dhaban ta'eeti kan isaan argaman. Kanaaf poointii ajaa'ibaatti kaastee uummanni keenya gaafatu lubbuun jirtu si bira dhaabachuu qaba. Artistii isaa laayikii mee fakkeenyaaf afaan keetiin erga hojjetee siif fide namni kun si keessaa ba'ee waa'ee kee dubbataa jira, aadaa kee ibsaa jira, duudhaa kee calaqqisiisaa jira. Ati immoo yoo maxinnaati sabiskiraayib goote, sheer goote, koomentii gaarii laachuudhaan jajjabeessuurra gaafa inni jireenya kana dhiibee agabuu beela qullaa ta'uu waa meeqa dabarsee jireenya kana dhiibee aarsaa lubbuu gaafa inni kaffalutti minyoofta uummata keenya biratti. Gaafa hojii hojjettu, gaafa waan tokko qabattee dhuftu. An mataa koo fakkeenya guutuu fudhachuu hin danda'an. Waggaa 4 dura fiilmii barreesse qaba. Fiilmii kana barreessee gara ispoonsara barbaaduudhaaf gaafa jedhu namni na gaafatu. Ijoolleen kun ijoolleen aartiidhaaf kennaa qaban yookaan aartiin waamicha gootee fi yeroo isaanii humna isaaniituun qabaniituun qusatiin hojjechaa jiranii
Gaafa isaan lubbuun jiranii kunuunsa akkamii godhame, deeggarsa akkamii godhameefi ijoolleen kun manuma kiraa illee kaffalachuu warra dadhabanidha. Jireenya inni keessa darbee sadarkaa du'aa ga'e kana hiriyoota isaarraa gaafa qoradhu baay'ee kan si gaddisiisudha. Gurraaf dhaga'ullee kan si jibbisiisudha jechuudha. Utuu lubbuun jiranii kunuunsa barbaachisu. Deeggarsa maallaqaa, deeggarsa humnaa, deeggarsa beekumsaa gorsaanii walii gochuudhaan xinnoo ofii guddifachuudhaan jabaa ofii immoo jabeeffachuudhaan gara caalutti wal dabarsuu iddoo dhokannaa walii ta'uu qabu manni keenya. Baruma baraanii gaafa waan tokko uumamu yookaan gaafa namni du'ee wayyoo dhiiga koo wayyoo sanyii godhanii uffata gaddaa uffatanii feesbuukiidhaan tiiktookidhaan sooshaal miidiyaa. Egaa uummanni keenya amma ammaatti aarsaa nuyi baasnee qaqqaaliin ijoolleen ola deemuun aarsaa isaan kaffalan hin ga'a hadhaabatu har'aa kaasnee garuu ati anaaf dhiigi ansiifan dhiiga. Maaliif eenyu caalaa kan nattaanu jira? Eenyu caalaa immoo kan sittaanu anadha. Dhugaa dubbachuuf kaleessas arras boris Oromoon wal malee eenyuun hin qabu. Kan isa naanna'ee jiru fira isaa otoo hin taane diina isaati. Warri biyya naannoo kamii dacha'anii Finfinneetti galan warra Oromoo nagaa isaa barbaadu, fayyaa isaa barbaadu otoo hin taane fucha argateen tokko tokkoon warra qaroo ta'an warra bor bu'aa buusan warra bor dhiibbaa uumuu danda'anii tokko tokkoon fucha dhaban carraa dhaban malee ajjeesaniitu bara keenya guutuu nu boo'isuu barbaadu. Kanaafiyyuu Oromoon dhaamsi dabarfadhu gamanumaanii dalasaa walii ta'uu qaba. Kattaa walii ta'uu qaba Oromoon. Xinnaa isaatiif, guddaa isaatiif, wallaalaa isaatiif dalasaa walii ta'ee iddoo kooluu walii ta'uu qaba. Kamiin taanaan amma artistii keenya kana dhabneerraa ergi dhabne callumannee boo'u otoo hin taane inni kan biraan yeroo lubbuun jiru jaalala haadha isaatii qabu baay'ee mul'isaa ture. Haati koo ladies first jedhama isheen garuu ofii isheetii anaa laattee ergi nyaadhee booddeedha kan isheen nyaattu. Jaalala akkamii akka isheen qabduuf agarteetta haati eenyuuf iyyuu jaalala guddaa agarsiisti. Inni immoo keessa darbee utuun hin nyaatin hin nyaattu. Ergina soortee ergin nyaadheeti kan isheen nyaattudha. So haati isaa kun maalirra jirti? Abdii kutannaa amma mitutti dhaga'ama kan jedhu nama yaachisu. Kanaaf iyyuu uummanni Oromoo amma artistii mucaa kana ilaalchisnee haadha isaa jajjabeessuu qaba. Sadarkaa yaadatiin jajjabeessuu qaba. Maallaqaan jajjabeessuu qaba. Really warri qaamaan dhaxxanii jajjabeessuu dandeessan biratti argamuu dandeessan haadha mucaa kanaa maatii mucaa kanaa jajjabeessuudhaani warri immoo akka keenyaa immoo yookaan immoo biyya garaagaraa jirtan immoo akkaawuntiin baname mucaa kana bira dhaabachuu haadha mucaa kanaa jajjabeessuu haadha mucaa kanaa wajjin natu sii jira mucaan kee utuu aadaa Oromoo utuu yookaan immoo aartii Oromoo tarkaanfachiisaa jiru karaatti cite nummoo ijoollee keeti mucaa keeti jedhanii aantummaatti agarsiisanii jajjabeessuu qabu. Inni kan biraan gara fuulduraatti immoo maaltu ta'uu qaba? Kaasaa turteettis uummanni Oromoo isa durii caalaa sammuutti deebi'uu qaba. Magaalaa Finfinnee keessatti ijoolleen keenyas akka kunuunsa barbaachisuu fi gochuu qabu. Maaliif akka biyya isaaniitti otoo hin taane akka biyya lammaffaatti fakkeenyaaf biyya tokko biyya baqaa gaafa dhattu firiidamii hin qabdu beekta. Nageenyi sitti hin dhaga'amu maalan taa'achaa jiraatta waan ta'eef akkasumas artistoonni keenya amma guyyaan rabbii ga'utti ofiif kunuunsa barbaachisu. Uummanni Oromoof kunuunsa barbaachisu. Waan ta'e ajaa'ibu dhugaa dubbachuu fi sila kaasteetta ijoolleen aartii hojjetan namoonni sooshaal miidiyaa irratti waa'oo jennu kun namoota keenyadha namoota cimaadha jennu kun akkuma warra kaanii konkolaataa tasaafaru iddoo dhokannaa hin qaban manni isaan kireeffatan mana saba kan biraati nama dabarsee isaan kennuu danda'u nama dabarsee lubbuu isaanii dabarsuu danda'u. Kanaaf iyyuu uummanni keenya kunuunsa barbaachisu artistoonni keenyas immoo kunuunsa barbaachisuu fi gochuudha. Bara isaanii guutuu bara keenya guutuu haadha Oromoo duukaa boo'uu hin qabnu haati Oromoo bara baraan boo'uu hin qabdu hin ga'a jechuudha. Kallattii kamiiniyyuu hin ga'a.
jechuu qabna. Aartii Oromoo daa'ima ishee yookiin immoo manaa gadi baastee bakka reeffi itti galuun qabu. Artistoonni keenya ofii isaaniidhaaf eeggannoo ofii isaanii gochuu qabu. Akkasumallee akkuma kaastetti artistoonni Oromoo ofii isaaniif eeggannoo gochuu caalaa uummanni Oromoo isaaniif eeggannoo gochuu qaba. Maaliif amma namni tokko gaafa beekamtii ani beekamtii hin qabu jedhee amma mucaan kun tarii ani beekamtii hin qabu jedhee bakkumatti barbaade olee bakkumatti tolu buluu danda'a. Sana miti garuu dandeettii kee immoo siin utuun taane isa si dhaggeeffatuuf isa waa'ee kee ilaaluuf keessatti beekaa jechuudha. Kanaafiyyuu ofii vaalii ofii kennuun ofii jaallachuudhaaf ofii kunuunsa kennuudhaa jechaadha kan dursu. Keessumatti manaan yeroo baay'ee waan na dhibe tokko siif hima. Artistiin Oromoo tokko gaafa miidhamee yookiin gaafa lubbuun isaa darbu yeroo hundumaa waatu jira. Shamarran namatti dhufu. Fakkeenyaaf beduu iddoo akkasii shamarran yoo laalte artist gameessaa Haacaaluu Hundeessaadhaan kaastee artistoota tokko illee gaafa laaltu akkasii fiilmiin akkasii illee dhaabbatee natti tolaan hangama kiyyaan jechuudha. Maaliif amma nuti sooraa dhabnee jirra. Sooraan bu'eera. Boo'ichi keenya biyyi keenya sitti sooraa deebisuu hin danda'u. Garuu mucayyoon kan duukaa turtee qaama seeraa jala ooltee jedhamaa jira. Egaa dhugaa isaa waaqna baasu. Nus illee warra dhugaa isaa barbaadu keessaa nama tokkodha. Akkasumas immoo namoonni magaalaa Finfinnee keessa jiraatanii qeerroon Oromoo dhugaa mucaa kanaa barbaadu qaba. Maaliif arruma haasofne arruma dubbannee babbaduu miti bakka. Arruma irratti haasofne arruma waan tokko jenneetu deddeemuutu hin taane dhugaa mucaa kanaa barbaadu dhugaa sooraa yoo barbaanne dhugaa artistii Oromoo ganaa dhufuuti kan kabarii taanu dalasaa taanuuf yoo har'a garuu akkasumatti mucaan kun du'eera boonyee immoojii boochaa keenye bakka feesbuukii irraa footoo isaa siyaasti maraachinee bira dabarra yoo ta'e bora artistii biraa taraa qabateera jechuudha. Garuu har'a mucaa kanatti yoo dalasaatti goone dhugaa mucaa kanaa yoo barbaanne artistoota bor jiranitti dalasaa gochuu dandeenya jechaadha. Kanatti aansee immoo akkuma kaastetti waa'ee haadha mucaa kanaa bira dhaabbachuu uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtanii sooraa jaallattaniif akkasumallee koomeedii isaa kan jaallattanii walumaa galatti duuti mucaa kanaa kan sirrii faasisee waa'ee isaa dubbachaa ooluu qofa osoo hin taane hojiidhaan agarsiisuudhaan akkasuma haadha mucaa kanaa gargaaru namoonni qaamaan biyya sana jirtanii nuti mucaa keetii sooraan isii qofaa fi ilmoon turre nuufis ilma keenya nuuf obboleessi keenya nuti si faana jirra jechuudhaan haadha mucaa kanaa jajjabeessu. Akkasumallee namoonni biyya fagoo jirtan immoo haadha mucaa kanaa maallaqaan bira dhaabbattanii jabeessuu akka qabdanillee sumaanii dhaamsa dabarfachuu barbaadan. Egaa kabajamtoota hordoftoota Horn Miidiyaa kun qophii dhimma artistoota keenyaa ilaalchisuudhaan aarsaa qaqqaalii kaffalaa turanii fi kaffalaa jiranii qabanneeti kan isinii wajjin turre. Gara fuulduraatti immoo artistoonni keenya lubbuun jiran yookaan immoo gara fuulduraatti hojiilee garaagaraa hojjechuuf of harkaa qabanii abdatamanii akkamittiin qabuu akka qabnu yookaan kunuunsa akka qabnu kan irratti dubbachaa turre. Egaa qophii keenya har'aa gara xumuraatti fidaa jirra. Dhaamsa xumuraatiin yoo goolamne gaariidha. Egaa qophiin keenya gara xumuraatti finnee jirra. Walumaa galatti waan jechuu barbaadu jiraate egaa waa'ee gara sooraatti yoo deebinu artist komeediyaan gara sooraa bitaatti gaafa deebinu walumaa galatti jalqaba kaasana mucaan kun doorsifameetii dhugaa mucaa kanaa kamitti barbaadamaa warra jedhanii fi yookiin dhugaa mucaa kanaa kamitti bakkee baa'u warra jedhanii fi tokkoffaa irratti waan jechuu barbaadu mucaan kun jalqaba doorsifamaa ture bilbilanii doorsisaa turan erga jedhee silkiin isaa namoota inni ji'a tokko dura faana ture silkiin inni ji'a tokko dura miiseejii waliin wal jijjiiree meseenjeriin isaa akkuma jalqaba kaastee wanta inni fayyadamu hundumtuullee akka sakatta'amu kanaafiyyuu bilbilli isaallee qoratamu akka qabu jechaadha dhugaa mucaa kanaa bakkeetti baasuudhaafi. Egaan hordoftoota Horn Miidiyaa waa'ee artistii Sooraa Abdataa irratti hanga ammaatti wanti qulqulleeffannee wanti dhageenye kanadha kan irratti dubbannedha. Akkasumallee wantoota jijjiiran duukaa buunee karaa Horn Miidiyaa kan isin beeksifnu ta'a. Egaa kabajamtoota hordoftoota Horn Miidiyaa artistii komeediyaaniin ol adeemaan Sooraa Abdataa amma lubbuudhaan nu biraa darbeera. Akka kanaaf maatii isaatiif akkasuma immoo uummata Oromoo dinqisiifattoota isaatiif jajjabina hawwina akka miidiyaa keenyaatti Horn Miidiyaatti. Waaqayyo jajjabina isaa isiniif haa kennu jenna. Qophii keenya har'aa kanuma irratti kan goolabnu ta'a. Qophicha qopheessee kan isinii wajjin ture
An kan Ari'aan Magarsaa akkasumas Ayyaantu Taayyee fi ogeessi kaamaraa keenyaa Abdullahi Guyyoon waliin ture torban sagantaa biraan amma walitti deebinutti nagaan turaa Rabbii jajjabina isiniif haa kennu. Laftana yaadachee laftana yaadachee laftana yaadachee jirru sirraa nyaanna duunumaa nyaatta jirru sirraa nyaanna laftana yaadachee duunumaa nyaatta kataalla galabeen kataalla galabeen garaan koo na boo'a ani gootan na beeku.